Erga du'e jedhamee karaa mootummaatiin himame booda yeroo lammeessoof miidiyaalee addunyaa irratti kan dhiyaate ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa Marroo ajjechaa lammiilee bakka garaagaraatti ta'aa jiru keessaa waraanni isaanii akka harka hin qabne dubbate. Gaaffii fi deebii isaa ka torban tokko keessatti yeroo lamaaf miidiyaalee irratti dhiyaate kanaan fuula miidiyaalee hawaasaa irratti mormiin ka'aati jira. Guyyaa waariyoo miidiyaalee idilee qondaalli kun irratti dubbatee fi miidiyaalee hawaasaa irraa waan walitti qindeesse qaba. Dirribaa Lammeessa, Man Oromo Liberation Army member operating inside Oromia. Kumsa Dirribsa Lammeessaa jedhama. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Qaamolee walaba kadhimmi jecha lammiilee nagayaa kan qoratan jiraannaan hundi waliin hojjechuuf qophii. Rakkoo Itoophiyaa harka qabduuf sababi guddaan hacuucamuu mirgi ofii murteeffachuu dhabuu sabguddaa Oromootii fi sabaaf sablammoota cunqurfamoo yommuu taatu biyya ofii fudhukkubsatte hufuu jirtanaaf addunyaan qoricha bira barbaaduun dogongora. Soba biyyiin deddeebii odeessu. Osoo beekii kisanii boo jaarmii addunyaatiif labsii yeroo tattama bakka cufan mootummaan labsa nageenyuma taqalee haa'u malee akka tokkollee hin qabu. Loltuu mata guduruu ha mootummaa yeroo 5 olijjeessu dubbatu jedhe. Marii Aljaziiraa ta daqiiqa 25tiif sekondii 25 fudhatteen Dr. Awwal Qaasimaalootiif Kumsa Dirribsa Lammeessaa gaazexeessa Zakariyaa Zalaalamiitiif Abbi Teedroos Aljaziiraa streamiif qopheessitu saganticha tagan 54 faamii ookee faatarmirra bullaadha. Maati duree maricha qayiz Itoophiyaa Hartiling toward all ethnic conflict jechuun Itoophiyaan saffisaan walitti bu'iinsi walii gulufuu jirti jedhe iskiriin gubbaa keeyyachuun magaalatti afuufameen. Xalayaan ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo irra guyyumsuun barreeffamuun isa dubbatama. Dubbi hima idil addunyaa dhaabbatichaa booda tarbiitiin mallatteeffam dhiyaachuu ittaan sun viidiyoo waraabam afaan Ingilifa dubbata Marroo yookaan Kumsa Dirribsaa hamata guduruutiin dhiyaannaan viewersii yookaan daawwattooti namoota YouTube chaanelichaa ilaaluu jiran ol ka'an. I feel it's an insult to the Oromo people. Ajaja waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixa Kumsa Dirribsaa jechuun Jaal Marroon lol aana gidaamii gandi giraayisoo kaa godhamee rukutame miliqe ture. Yeroo hedduuf daggal keessa dhoksanii yaalchisa turan. Yeroo amma yeroo hawaasaan argameen aana gidaamii naannoo Abunna Koomaat jedham keessa du'e jira. Xummurji mudde darbe keessa ajajaan poolisii godin qeellam wallaggaa tokko kan inspektar Zalaalam Namoomsaa jedhama kan jechuun dubbat. Ajajaan waraanaa Jaal Marroo jedhamu kun immoo yeroo hedduuf dhoskaatiin daggala keessatti yaalchisaa turanii yeroo ammaa kana yeroo hawaasaan argame aanaa gidaamii naannoo Abboonnoo Qomaaxxir keessatti du'eera kan jedhu yeroo hawaasarraa kan argannee jirrudha jechaadha. Viidiyoon ijjeefamu Kumsa Dirribsaa yookaan Jaal Marroo himtuun fuul waajjir dhimmoota koominikeeshinii mootummaa aanaaleetiif godinaalee hedduu dabalatee bakka hedduun maxxanfamuun sobii akka jaba hool baasee balalii unjeetti fakkaata. Yeroo dheeraan durduun isa himamuun Oromii dhiichise firri qaboo'eef ajajaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan wobo zoonii lixa Kumsa Dirribsaa yookaan Jaal Marroon erga du'eer jedhamee mameen booda miidiyaa warra Qaataar Aljaziiraa irra dhiyaachuun dhaadachuun isa falmi qaaba. Falmi tanalleen duub namootaaf miidiyaaleen hedduun interview yookaan gaafiif deebii Marroon dubbatu qofa osoo hin taane viidiyoo guutuu nam kan irra argamti jedhan maxxansuun sob mootummaa Itoophiyaa yoo balaaleffatanii. Haadireef rogeeyyiin mootummaatti hidhata qaban viidiyoon miidiyaa Aljaziiraa kan irra baattuun turuu immoo Marroon amma lakka lubbuun hin jircichanii mormuun jabeessanii barreessaa turan. Fuulli miidiyaalee hawaasa torbaan kan keemmaal fakkaataan gaafii qaafte kanaaf waan gabaabduu irra qeencessuuf murteesseen. Namni qaafa'oo duraanii nageessa oddoo duubi akkan jechuun tiwutar isarra barreessa. Mootummaan Marroo jeessu dubbata. Eegisuun TV irrallee itti mul'atu. Viidiyoon sob ta'uu dubbatama. Qulqulleeffatanii jechuun Aljaziiraa gaafata. Aktiivistiin mootummaa Hakiyyar argee jedhame immoo waan argee waan rifat fakkaata. Aljaziiraa irra maal arga jira? Maalti ta'uu jir jechuun yaabsate gaafata. Oromoonni mootummaan sobdu jechuun qeeqan immoo baay'een isaanii ni qoflaan. Hedduun mata jabeennaaf sob mootummaa kan dhaadheessoon qoosaa akka maxxansanii Oromoo himsfarra maxxans. Namni miidiyaalee mootummaa sobduu propagandistii kana manansilaanaaf Jaal Marroo Maqaleetti ijjeefamu keen fudhatanii turan. Itoophiyaan osoo nam tokkin ijjeesin Maqalee qabattan mallee sobuu jirti kaje daareektarii OMN Finfinnee duraanii Girma Guutamaa Marroon lubbuun jiraachuu qofa osoo hin taane akka gareettu dagaaguu jir jechuun aniin du'ee jettanilleen isin basaasa jir jechuun mootummaa qoos. Kaadiree mootummaallee keessa tokko kataa'e hoogganaa
namoota dhuunfaatiif dhaabbilee gargara maqatti baasuun arrabsuun beekamaa ka'edha naayilu addunyaa immoo girrisaan girrisuu malee sammuutti waxiinxalee hubatiin qabu jedha. Viidiyoo TV Aljaziiraa sagantaa The Extreme irra gadhiifamte haalaan dhageeffadhe jedha. Viidiyoon sun gaafiif deebii yeroo komaand poostii Wallagga Afran irra labsamtu waraabamte Marroon ajjeefame jedha. Isirraanfadha jechuun barreessa. Dubbiin kumsa dirribsa lammeessaa yookaan Jaal Marrootuun falmisiiftoo son xumuramiin torbaan tokko keessa yeroo lammeessoof bosoon Oromiyaa keessatti osoo himamu diisirra ka dubbatu mucaan dirribsa lammeessaa jechuun kumsa dirribsaa VOA afaan Oromootiif Amaarifaatiin gad ba'ee jiraachuus akkan jechuun mirkaneessa. kumsa ድሪባ በድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያም ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ ለደረሰው ጥቃት ተጠያቂ አይደለሁም አለ። haasawi marroo katorbaan tokko keessa yeroo tokko qofa sontaane yeroo lammeessoof Aljaziiraa irra dhiyaatu rogeeyyi mootummaa waan hidhaan kut fakkaat lubbumaan jiraaf isanti dubbachuu jiraa miti ka jedhu kumsa dirribsa lammeessaa yookaan Jaal Marroon haleella uummata nagaa katorbaan kan dabalate mootummaan itti matullee waakkachuun addunyaa rifachees haal kara qoosaatiin mootummaan irra godhamuu jiruun fuulli miidiyaalee hawaasa Marroon akka haadireen amantuuf OBN irra ba'ee dubbachuu qab jechuun gaafachaa jiru cufaa fuduun mucaan mata guduruu hawaraalli Oromiyaa bobbaasu kumsa dirribsa lammeessaa yookaan Jaal Marroon lubbuun jiraachuu yeroo lammeessoof deebi'ee mirkaneessa. Labeling OLA as a separatist group is another flaw that waraana bilisummaa Oromootti ajajaa godina Oromiyaa lixaa akka ta'anii fi Jaal Marroo jedhamuun beekaman kumsaa dirribaa bilbilaan dubbisne waa'ee ajjeechaa kanaa fi himannaalee kabiroo irratti dhihaataa turan gaafannee jirra. waa'ee ajjechaa dheengadda baaboo gambeelitti raawwatame kan ilaaleen namoon gaaffii dhiyeesseef deebii kennuun jalqabu. Galatoomi namoo yoo ati ofuma kee akka gaazexeessaa tokkotti dhimma kana qulqulleeffachuuf gaafatte siif deebii kennata irraa ka hafe qaamni waraana bilisummaa Oromoo oofishaaliin maqaa dha'ee himate haga ammaatti hin jiru. Kamootummaa ati jettu kun himate abaa'oo shanee kan inni jedhu ka inni beeku yoo jiraate mootummaa jettu kanarraan gaafattee argattee abaa'oo shanee kanarraa deebii argatuu ni dandeessa. Situu kana qulqulleeffachuuf na gaafata yoo ta'e akka waraana bilisummaa Oromootti kanaan duras ka dubbachaa ture har'as borus irra deebi'ee kan hin dubbadhu waraanni bilisummaa Oromoo. Kan inni qabsoo saba Oromoo qabatee sochiirra jiru har'a miti kaleessa miti waggoota 50 yerootti dhiyaatuuf jiruufidha qabsoo kanarra jira. Haala kana hundumaa keessatti dookumantariilee hedduu garuu booddeen isaanii soba ta'an waraana bilisummaa Oromoo irratti maqaa xureessiin dhiyaataa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo ajjeecha akkasii keessaa takkaas harka qabaateen beeku harkas hin qabaatu. Itoophiyaa keessatti uummanni Amaaraa dachee Oromiyaa irra jiru maatii Oromooti ta'ee jira. Addatti wanti mallattoo adda Amaara isa jechisiisu irratti mul'atu waraanni bilisummaa Oromoo keessaa foo'ee qobaatti ajjeesisuu danda'u hin jiru. Duuti ka adeemaa jiru Oromiyaa keessa qofaa miti guutummaa biyyittii Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti. Duuti kuni ammoo akkaataan itti ta'uutti jiru isinis warri gaazexeessitootaa yeroo hundumaa ni dhageessu uummatarraas jedhee ni yaada. Sadarkaa mootummaatti warra jedhee qabsoo bilisummaa sabaa hatee amma aangoorra jiruun shoorraa yerootti waan dubbatamu ni dhageessu. Nama aangoo barcuma siyaasaa haga nagaru qabu uummata miiliyoona 100 olii bulchu jetturraatii hin barbaachisne jechoota dhagahamani. Ka akka Shimallis Faatii, ka akka Dammaqaafaa, ka akka Fiqaaduufaarraa Abiy Ahmed mataasaa dabalatee waan isaan jedhan ni dhageessu jechuudha. Kun hundumti walitti dabalamee walitti hidhamee ajjechaalee har'a Oromiyaa fi bakkoota birootti adeemamanii hundaa fi gaafatamummaa warra qaban. Ammas irra deebi'een sittimaa akka gaazexeessaa tokkotti yoo na gaafatta ta'e waraanni bilisummaa Oromoo uummata nagayaa hidhatee hin jirre isa hin lolle wanti inni ajjeesuu fi bu'aan siyaasaa bu'aan kamiyyuus inni irraa argatu hin jiru. Kanaaf ajjechaan akkasii nun ilaallatu namoo. Jiraattonni hidhannoo hin qabne yookaan siiviliin duun beekamaadha. Yoos eenyu ajjeese naannoo sana waan sochootaniif waan quba qabdan qabatamaa waan harkaa qabdan maaltu jira?
bakka kana qofaa miti guutuu Oromiyaa keessatti bakka sochii waraanni bilisummaa Oromoo hin jirre hin jiru marsaa 5 Finfinneellee dabalatee jira. Haala amma adeemaa jiru kanaani qaamni walabaa eenyuufuu loogii hin goone seenee hanga hin qulqulleeffannetti namni qawwee hidhatee biyya kana keessa jiru lakkoofsa hin qabu. Qumaarri yookaan taphni siyaasaa warri aangoo barcuma siyaasa uummataa hate kun odeessuu fi taphatu dhalli namaa bahee galuu itti ulfaate jennaan akka dhuunfaasaa ta'u akka garee waliif ta'uuf wal dhaga'uutti wal hidhachiisee of ittisuuf jecha meeshaa harkaa qaba. Haala meeshaa akkasii harkaa qabu qofaa ammoo miti biyyittiitiin alayyuu waraanni ollaa biyyittiif daangaa biyyittii kana birmadummaa isii cabsee biyya kana keessatti taateewwan baay'ee suukkanneessoo ta'an baay'ee hojjechaa akka jiru quba qabdan. Egaa haala akkasii kana keessatti ani qaama akkasiitu kana raawwate jechuu yookaan immoo namni biraa qaama kanatu kana raawwate jechuun furmaatas ta'uu hin danda'u. Dhugaan lafa jiru ummanni nagaan, ummanni qulqulluun hidhata siyaasaa kamuu hin qabne, ummanni miskiina ta'e qonnaan bulaa dhumataa jiraachuun akkuma jette sirri. Qaamni meeqa daangaa biyyittii keessa cabsee kiiloomeetira hedduu keessaa fi garaacha biyya sanaa keessa jiru keessatti eenyuun himachuu sadarkaa irra hin danda'amne irra gaheetu jira. Biyyittiin birmadummaa isheetu sarmameera. Uummanni biyyittii gandaa fi lagaa fi amantaa fi kutaa fi sabummaa wal qoodee akka hadurree qantuutaatti wal dugsuutti jira. Namni waliin nam'ee wal ajjeesuutti jira. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbadhe biyyittiin fragile state taateetti gara diigumsaatti deemuutti jira. Nuti yoo waa diiguudha barbaachisa ta'e qabsoon Oromoo waggoota 40 haga 50 har'a geesse kana gahuu hin barbaachisu. Bu'aa siyaasaa kokkolaa ta'e barbaacha deemna yoo ta'e ajjeesuun baay'ee diiguun baay'ee salphaa. Ijaaruu nama walitti fiduu waliin jiraachisuutu ulfaataa sanatu yeroo dheeraa qabsoo keenya irraa fudhate. Har'a haala waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hamtuu hedduu keessa darbee saba isaa keessatti mul'atee waliin qabsoo gaggeessaa kaayyoo kaleessa manaa bahee fi galmaan gahuu fi gara qarqaraatti adeemaa jiru irratti soba yeroo dheeraa waraanni bilisummaa Oromoo badeera jedhamu sobicha iddoo ukkaamame sanaa baasee haqa sana ol kaasee ibsee mul'isee jira waan ta'eef soba kanarratti immoo haguuggii biraa dabaluuf waraanni kun akka waraana dhiiga namaa dhangalaasuutti dhiyeessuuf. Inni biraan uummata kana waraana bilisummaa Oromoo isa keessa jiru balleessuu hin dandeenye kanaaf qurxummii balleessuu ka danda'amu yoo galaanicha gogsan malee jedhame sana karoora sana hojiitti hiikuu fi waraanni bilisummaa Oromoo badii akkasii godheeredhanii dahoo sanaan uummata naannoo Oromiyaa keessa jiranii hidhachiifannaa jedhan dhugaa karaa hedduurra uummata kana hidhachiifatanii jiran. Achi booddee immoo sababa itti dhufanii uummati kun tuqameedhanii ibidda xiqqoo tokko kaasuu barbaadantu jira. Ibiddi sun gaafa ka'e immoo sabni hidhatee jiru kana Oromoo harka qullaa ta'e walirraa hidhannoo hiikee fi halagaan illee irraa hiike qullaa jiru kanarratti duula banuutu deemamuutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo isa kana quba qaba. Oromoon ammoo haala akkasii dammaqiinsaan eeggatuu qaba. Tuttuqqaan akkasii gara lola sabaaf sablammeetti nu geessuuf deemuuttidha jira namoo. Rakkoo kana furuudhaa fi qaamni walabni iddoo sana deemee bakkawwan ajjeechaan itti raawwatame kana deemee qorachuu qabaadha kan isin jettan. Qaama walaba kan isin jettan eenyuuni? Ofii keessanii naannoo kana sochiin waraana waan jiruuf kunutuu ta'eeti maal gochuu dandeessu? Kanaan duras dubbadheen jira qaama walabaa jechuun egaa beektaa biyyoota Afrikaa kana keessatti bakkoota hedduutti lolli sabaaf sabaa akkasumas lolli amantii lolli riphee lolaa fi mootummoota abbootii irree gidduutti ta'u hedduutu jira. Kanarraa wal qabatee ajjechaa fi buqqa'iinsa uummataatu gaggeeffama. Qaamoleen waan akkasii qoratanii addunyaa irratti beekaman hedduutu jira. Gama amantaatiin ta'uu danda'a, gama jaarsummaan yookaan qaama mootummaatiin ta'uu danda'a. Warri akkasii beekamanii muuxannoo qaban hedduutu jiru.
waraanni bilisummaa Oromoo kan inni falmataa jiru mirga biyyummaarrayyuu darbee mirga namummaan xiqqeeffamne sana falmatuutti jirra. Kuni dhaabbatee dhukaasni dhaabbatee qaamni walabaa addunyaan beektu biyyoota adda addaatti rakkoo akkasii qoratanii dhugaa jirtu baasuu irratti muuxannoo qabanii yoo hayyama argatanii dhufan waraanni bilisummaa Oromoo kanaan duras dubbattee jira yoomiyyuu hayyamamaadha. Guutummaan guutuutti waan kana karaarraa goree qormaanni suni ummata rakkoon kun irra gahe biratti mul'atanii biratti argamanii yoo qoratanii waan tokko shakkii tokkoo fi dura dhaabbannoo tokko hin qabne. Jaal Marroo yookaan Kumsaa Dirribaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa Lixaa ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha. Ayyee VOA sagantaa afaan Oromoo irraatii nama waasuufi carraa kana naa kennuu fi guddaa galatoomi.